Egaa akkuma argitan boomikii kan jedhaman gurbaa daalacha gabaabaa kanadha. Barataa itti waggaa keessatti nama hojii dhalootaa gahee ajaa'ibsiisaa dalaguutti jira. Biqiltoota babbareedoo as keessatti argaman kana bishaan baasuudhaan ganama akkasumas dhaloota fakkeenya ta'uudhaan ashaaraa magariisummaa isaa dhalootaaf laachuuf qophii isaa kan ajaa'ibaa iddoo inni itti dalagaa kana hojjete keessatti naannofnee bashannanuu jirra. Eegaa biyyi keenya wantoota hojii kanaaf si kakaasan natti maal fa'aadha akkamiin jalqabanii fa'aa waliin jedhu. Wantoonni hojii kanaaf na kakaasanii inni jalqabaa barattoota waggaa afuraffaati. Maal godhan beektu isaan? Biqiltuu guddifnaan ta'a. Biqiltuu guddisanii beekan kaa rakkoon isaanii biqiltuu guddisanii beekan waan ta'eef shaakala irratti ba'uudha. Nuti garuu biqiltuu kanaan dura naannoo jejjee bulookii bakka jedhamu sana beektan taatan haala ajaa'ibaatiin dhaabnee gibbii kun amma yeroo baay'ee dinqisiifataa ture. Garuu jisummaa irratti biqiltuu dhaabuun hin barbaachisu beektaa jira. Gaafa fireeshummaa keetii biqiltuunis fireeshiidhaatis fireeshii waan ta'eef gaafa dhaabda. Amma garuu dogoggortaniittu gara fuulduraatti yaadaatti fooyyeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Ayyaanni keenya yaada keetiif baay'ee si galateeffannaa. Ammas akkasumas hiriyoota keenya hedduutu jiru kan waliin hojii kana hojjannee isaan keessaa tokko Busee Busunaa jedhama. Mee asaaba kenniqa. Carraa kana naa kennuu keetiif guddaa galatoomii jechaati. Akkuma obboleessi koo milkiin jedhee bakka waan akkamii hojjettee ba'uudha qabda. Waan akkamii raawwattee ba'uu qabda. Maaltu fakkeenya namaaf fakkeenya akkamii ta'uu qabda kan jedhurraa kaaneeti. Waa tokko dalagnee baanas keessa jennee murteeffanne. Isas rakkina kanaaf rakkinni isaa gaafa qoranneetti kaanu gibbii kana keessa bosona waan akka bosonaatu baay'ata. Fuuldurri bidoo keenyaas ta'e gibbii hundiyyuu biqiltuun taane yookiin biqiltuu nama adda addaa kan baay'ee nama jibbisiisu waan jiruuf guddina biqilootaa ta'e waan gufuu ta'e jalaa aramuu waan akkasii waan gaafa gabbaanu ittiin gammanne waan ta'eef isa kan akka sirreeffannu ashaaraa magariisummaa keenya irra qabsiifne xumuruudhaaf yookiin miidhagsinee fudhachuudhaaf murteessine taane kana amma gara dachee magariisa taasisuutti deemaa jirra. Xumuruudha jechuudha. Ayyee jala keenya nageetti. Haa jaarsoloota nagaa fayyaa. Shuumii keessa galle. Asaaba kennuu qabda ati nama. Asaaba qabda. Dubbata jechuudha. OBN irra jirta. Baala yaada qabda. Akkami aduu ganamaa kanarratti yaada kenni sitti toleera. Daalachi gabaabaan gadi taa'u kun maal ta'e inni itti qorre moo akka maalli qilleensaa qoleessa yaada kennataa halkan hin qorramu inoo. Qilleensa mijataa isa kanarraa nuuf dhufaadha. Garuu kuna tokko basaastuu tokko dhugame hin tamsaasne beektee ishii garagalchiteeti. Asis ajjisuma saabdii kun ishii kana dhugame tokko malee waan biraa rakkoon qabu. Isheen qarqaraa sunuu ishiin qarqaraa ulullee taate bakka ulullee nafuuti. Yaada keetiif galatoomii.